Yooyaa harka fuunee akkam turtan akkam sa'aatii kana geessaan nageenyi fi jaalalli tokkummaan argachuun gammachuun siniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota warreen maatii shanan gadaa akkam turtan akkam sa'aatii kana geessan. Egaa viidiyoo keenya osoo waliin hojjetin xiqqoo turre sababii garaagaraan har'a immoo viidiyoo walitti deebinee jira. Hundi keessaan warroonni shanan gadaa tuubiidhaaf haaraa taatan subscribe share gootanii maatii keenya akka taatan abdii guddaa simbiraa qabna. Yaarraa immoo viidiyoo addaa viidiyoo barumsa gabaabduu egaa haala viidiyoo addaati. Hundi keessaan viidiyoo kana amma dhumaatti yoo dhaggeeffattan waan hedduu irraa argachuu abdii guddaan qaba. Viidiyoo tokko gaafa dhaggeeffannu amma dhumaatti yoo dhaggeeffanne wanta hedduu irraa arganna. Sababiin isaas walitti fufinsaan wanti dhaggeeffattu tokko siif gaarii irra buttee yoo dhaggeeffatte gimmaasha isaan dhaggeeffattu isa kaanis hin dhaggeeffattu. Kanaaf immoo viidiyoo tokko gaafa dhaggeeffannu yeroo nu jalaa fudhachuu danda'a. Yeroos yoo fudhatu wanta sana waan hedduu barumsa hedduu irraa arganna waan ta'eef. Kabajamtootaa fi jaalatamtoonni roonni guyyaa har'aa immoo gara maatii keenyaatti dhuftan anaa dhufisaniin jechuu jaalan. Hundi keessanis maatii keenya taatanii yeroo hundaa viidiyoon keenya guyyaa guyyaan simbira ga'uu yoo barbaaddan mallattoo bilbilaa ishee fakkaatti tuquudhaan olii gochuun dagatina. Yeroo hundaa bilbila keessanitti sin qaqqaba waan ta'eef. Guyyaa har'aa immoo kan waliin laallu namoonni addunyaa keenyaa gosa sadii yookaan immoo namoonni addunyaa kanarratti argaman gosa meeqatu jira? Gosa sadiitu jira jechaadha. Egaa namoonni baay'een addunyaa kanarratti ni argamu. Namoonni baay'eenis immoo addunyaa kana argaman keessaa namoota gosa sadiitu jira. Isaan keessaa tokkoon isaanii waliin laallaa jechuudha. Namoonni gosa sadiitti gaafa qoodaman isaanis maali? Fakkeenyaaf namni gosa sadii jennee jirra. Malkii isaa gosa sadii otoo hin ta'in namoota akaakuu gosa sadiitu jira addunyaa kanarra. Isaan keessaa isaan tokkoffaa irratti warroota waa dalaguu galmaan ga'anii yookaan jireenya isaanii jijjiiranii of jijjiiranii bakka guddaa ga'an isaan kun warroota maali? Warroota akaakuu tokkoffaa irratti argaman jechuudha. Egaa warroonni tokkoffaan akkuma isiniin jedhee warroota dalaguudhaan aarsaa kaffaluudhaan jireenya isaanii warroota jijjiiran yeroo hundaa jijjiiramaa warroota hojjetan kaayyoo isaanii galmaan warra ga'an isaan kun maalinni yeroo hundaa jijjiiramaaf ni hojjetu. Kaayyoo isaanii galmaan ni ga'u. Jechoota namaa warroota hin dhageenye warroota tattaaffii godhanii fi warroota baqa yeroo hundaa nan danda'a malee hin danda'uun isaan biratti hin argamne jechaadha. Maaliif namoonni baay'een jijjiirama ni sodaatu, guddachuu ni sodaatu, aarsaa kaffaluu ni sodaatu. Isaan kun immoo kaayyoo isaaniitiif aarsaa ni kaffalu, jijjiirama bira ga'uudhaaf ni tattaafatu, bakka barbaadan ga'u jechaadha. Gabiinis yookaan immoo galiin isaanii warroota galiin isaanii gurguddaa ta'ee fi warroota yeroo sana keessatti nama kamiyyuu gargaaruu danda'anii fi maatii isaanii akka barbaadanitti gargaaruu danda'an isaan kana jechaadha. Inni sadarkaa lammaffaan immoo yookaan immoo akaakuun namoota addunyaa keenyaa inni lammaffaan warroota yeroo waa hojjetamu zim jedhanii ilaalan. Isaan kun maalidha? Warroota waa hojjetan. Kanaaf namoonni baay'een ni ilaalu. Namoonni baay'een gaafa guddatan isaanuma ilaalu zim jedhanii taa'anii isaanuma daawwatu. Ofii isaaniitiin humna baasuun barbaadanii aarsaa kaffaluun barbaadanii zim jedhaniituma warroota hojjetan laalu. Waa'ee isaa taasa'u. Ikileen akkasitti guddate. Inni maal inni bir akkasitti namoota gargaaraa jira. Isaan bir akkasitti jennee maal jedhu zim jedhanii waa'ee namaatti ilaalu. Yoo hojjetaman itti siqanii hojjechuun barbaadanii akka isaanitti hojjechuun barbaadanii akka isaatti guddachuun barbaadan maal godhu yeroo hundaa hin taa'aniituma ilaalu. Maaliif humna isaanii baasuun barbaadanii aarsaa kaffaluun barbaadanii
jijjiirama isaanii bira ga'uun barbaadan. Isaan kun maal inni warroota gosa lammaffaa irratti argaman. Inni sadaffaa irratti immoo akaakuun namoota addunyaa keenyaa inni sadaffaan warroota maal akka dalagamu ilaalan. Inni lammaffaan zim jedhanii taa'anii ilaalu miti. Fakkeenyaaf maal akka dalagamu. Namoonni baay'een zim jedhanii maal akka dalagamu. Namoonni baay'een ni dalagu jijjiirama gaarii fiduu. Fakkeenyaaf yaada haaraa fiduu, jijjiiramaaf, guddinaaf, teeknooloojii haaraa fiduu. Isaan kana maal godhu? Teeknooloojiin umsan maal godhu? Maal akka dalagamu. Zim jedhanii deemanii wantoonni garaagaraa ni jiru, biyyoota garaagaraa yookaan immoo ofii isaaniitiif dalaguu osoo hin ta'in maal akka dalagamu. Namoonni yoo dalagan akkamitti akka dalage ilaalu. Zim jedhaniiti. Maaliif? Annan dalagaa, annan danda'a, wanta sana galmaan ga'uu hin danda'a yookaan immoo bakka sana bu'uu hin danda'a osoo hin ta'in maal akka dalagamu warroota zim jedhanii taa'anii ilaalanii jechuudha. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya hundi keenya nuti namoota gosa amma kanaa keessaa isaan kam? Warroota gosa tokkoffaa moo gosa lammaffaa moo gosa sadaffaati? Kanaaf hundi keenya bakka teenyutti yoo ilaalu ofii keetiif yoo har'an tattaafanne, yoo aarsaan kaffalle, yoo jijjiirama biraan gaa yoo jettee har'a aarsaa kaffaluu sirra jira, tattaafachuu sirra jira. Maaliif? Yeroo ijoollummaa keetii aarsaa kaffaltee yeroo umriin kee dargaggummaa irratti ga'e immoo maal godhu? Bashannanuu sirra jiraata. Namoonni addunyaa keenyaa warroonni kaan yeroo daa'imummaa isaanii warroonni bashannanan aarsaan kaffalle yeroo sana bashannanuu qofaa warri dabarsan yeroo umriin isaanii addunyaa kanarraa darbuuf ka'e yeroo umriin isaanii waggaa 65 ol ta'e maal godhu? Aarsaanii kaffalu. Namoota baay'ee argaa jirra naannoo keenya irratti warroota umriin isaanii guddaa ta'e. Kanaaf atis immoo jireenya kee keessatti har'a kaatee of jijjiiruu sirra jiraata. Jireenya kee keessatti har'a kaatee bakka barbaadde ga'uu otoo dandeessu, har'atoo aarsaa kaffaluu dandeessu yeroo humna qabdetti. Aarsaa kaffaltee borummaa gaafa humna hin qabne maal ta'utu sirra jiraata? Jirama gaarii fiduutu sirra jiraata. Kanaaf nuti egaa yeroo hundaa ammaa kaasnee dalagaadhaan dabarsu. Namoota ilaaluu osoo hin ta'in anarraa maaltu eegama? Ani maal gochuun qaba? Jirama gaarii fiduudhaaf maaltu narraa eegama? Guddachuudhaaf maaltu narraa eegama jennee maal gochuutu nurra jiraata? Yeroo umurii qabnu kan yeroo dargaggummaa keessatti maal goota? Dhagaallee cabsuutu sirra jiraata. Maaliif? Sababiin isaa humna waanta qabdeef. Yeroo ijoollummaa keetii bu'aa ce'ii keessa dabartee yeroo umuriin kee deemu bashannanuutu sirra jiraata. Jireenya kee keessatti yeroo ijoollummaa kee bashannanuu hin barbaadde. Sababiin isaa yeroon ati hojiidhaan dabarsitudha. Kanaaf namoota addunyaa keenyaa kanarraa isa gosa lammaffaa, gosa sadaffaa, gosa tokkoffaa isa kamirratti argamtaati? Isa kam ta'uu barbaaddaati? Murteen kan keeti. Yoo ofii keetiif murteeffanne namni dhufee si murteessu. Yoo ofii keetiif murteeffanne namoonni biraa dhufanii si murteessan. Kanaaf yeroo hundaa namoonni baay'een murtoo irratti ni sodaanna. Murteen ati murteessitu guyyaa tokkotti murteessitee tattaaffii keetiif, kaayyoo keetiif galma ga'uudhaaf yeroo hundaa tattaafattu bakka guddaa siin ga'a. Sodaan ati sodaattu, sodaan ati yeroo hundaa sodaattu immoo jireenya kee keessatti si awwaalee lafaa gadi, namaa gadi. Namuun kamiyyuu gadi si taasisaa jechaadha. Yoo ati murteeffanne yeroo hundaa namaa gadi jiraata. Yoo ati murteeffanne yeroo hundaan nama taateen jiraattu. Kanaaf jaalatamtootaa fi kabajamtoonni warroonni shanan gadaa suubii hundi keessaan jaalallii fi kabanya argachuun tokkummaan siniif haa baay'atu. Kanaaf jireenya kee keessatti har'a kaatee of jijjiiruu, har'a kaatee murtee mataa kee murteeffachuu qabda. Warroonni haaraa taatanii guyyaa irraa dhuftan subscribe, share godhaa. Bakka jirtanitti gaanagaan gammachuun tokkummaan siniif haa baay'atu. Turtii gaarii, galatoomaa, horaa bulaa.